faffacaasaa mee hiriyootan keessaniif nama seensisaa mee jajjabaadhaati sheer godhaa nama seensisaa waalaikum assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu marti keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha sheer godhaatii walii faffacaasaa hiriyoota keessaniif daddabarsaa jajjabaadhaati ergaa waa lama qabna ajandaan keenya waa lama irratti xiyyeeffata jechuudha ayyee namni 83 kun nama lama daddabarsaati nama fida namuma 200 wahii gahaati kara dubbii keenyaatti seenna nama 200 gahaa gaa jajjabaadhaa sheer godhaa sheer godhaa jajjabaadhaati sheer godhaa waa lama irratti dubbanna tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa amma biyya bulchaa jiru Dr. Abiy yookiin paartii badhaadhinaa amma biyya bulchaa jiran kanaaf ergaa qabna lammaffaa irratti warra amantaa tokko qofaan dahoo godhachuudhaan Finfinnee keessatti hixaana qabachuudhaan Finfinnee kana keessa fiigaa jiranu sana irratti dubbannaa egaa ka tokkoffaa irratti nuti ergaa dabarsuu barbaannu mootummaa biyya bulchaa jiru yookiin paartii badhaadhinaa kanaaf wanti nuti dabarsinu waa'eedhuma dhukkuba kanaatiin wal qabatee akka obbolummaatti akka mootummaa tokkotti ergaa akkaadhaaf ta'u hinuma kadhanna jechuudha haga gaafa jarri nu dhagahanii immoo yeroo dhiyootti yookiin yedduu kana keessa akka jarri gaafii kana deebii itti kennanu hinuma iyyina jechuudha aga dandeenyeen maalinni dhukkubni koronaa vaayirus akka nuti awwala itti qoosnee yookiin ummata gurraacha kana homaan godhu jennee diraamaa itti hojjennee yookiin immoo dargaggeessa homaan godhu ummata gurraacha homaan godhu jedhaaruu miti hedduu hammaataa dhufee jira yeroo kanatti addunyaan sodaa guddaa keessa galtee guyyaa tokkotti nama 700 oliin kumaan dhabaa jirti jechuudha addunyaan warri gurguddatte illee biyyattiin keenya hiyyeettiin biyyi keenya waa hundaanuyyuu gadi haantuu taate jirtu kun yeroo kanatti ummata keenyaaf yeroo kanatti ummata gujii ummata wallaggaa kanarraa nitorkii cufuun sirrii miti jechuudha wallaggaan seeneera jennaan ummanni odeeffannoon qabu taanaan biyyattiin Itoophiyaa 100% xaaliyaanii caala akka isiin dhumtu 100% itti muu barbaanne jechuudha kan nuti ittimaa jirru siyaasatti deebina yoo lubbuun ummata kan keenya hafeeyyu siyaasa keenya yookiin wal falmii keenya wal intinii keenya boodatti deebi'uu dandeenya biyyi ummata siitiif yaaddu Iiraan gadda kara nama 85,000 mana hidhaatii baastee nitorkii kunoo biyya meeqatuyyuu nitorkii nacaa geegaa 4Gdhaan jechuudha gadhiiftee fi yoo kaffaltiillee dadhaban akka jarri tolaan itti fayyadaman godhaa jirti mootummaa biyya ofiitiif yaadu mootummaa lammii ofii du'arraa baraaree ka'ee siyaasa boodatti deebi'u ta'uu qabna yaa Dr. Abiy way aangoon harka kee jirti si kadhanna har'as si jaallanna siyaasaaf wal falmuun waan lubbuun namaa kan hidhaayyuu hiikamaa jira kun immoo ummata lubbuudhaan jiru dhukkubni kun yeroo addunyaa irratti sodaachisaa ta'e kana nitorkii gujiirraa wallaggarraa cufamee jiru bana guyyaa 14 illee banaatii deebisaatii cufaa gaafa siyaasa gaafa dhukkubni kun balaan kun nurra darbee ka'e deebitanii cufuu dandeessu ammaaf garuu namni yeroo kana lubbuu ofii baraarrachuudhaaf qaba nitorkii ummataaf gadhiisaa wanti televizyiiniidhaan darbaa odeeffannoo akkanaa dhagahaa jedhanu soba 100% namni televizyiinii qabu hamma qaba biyya keenyatti ni beekna ummanni viidiyoo wanti adda addaa waa'ee dhukkuba kanaa xiyyeeffannoodhaan ummataaf daddabarsuu danda'u TV isa kamtu dabarsaa jirame ummanni kan keenya waa'ee xiyyeeffannoo dhukkuba kanaa TV kamtuyyuu irra taa'ee hojii kooti jedhee dabarsaa jira dhukkubni kun immoo waan qoosaatti yookiin TV dhumaan ummataaf dabarsinee jennaan akkanatti dhagahee fakkeenya irraa fudhatee intini jedhuu miti nitorkii gadhiisaa fi ummata nitorkii ummataa gadhiisaa isiniin jenna waa'ee siyaasaaf miti kun paartii tokko gadhiisuu miti ummataaf gadhiisuudha ummanni odeeffannoo haa qabaatu walii isaatiif achirraa odeeffannoo waliif haa kennu nitorkii bilbilas gadhiisaa fi ummataaf siyaasa boodatti deebina
kun waa'ee paartiitii wal falmuu waa'ee paartii ebeluutiin otoo hin taane lubbuu namaati. Lubbuu namu walii baraaruun dirqama jechuudha. Yeroo kanatti yeroo mootummaan addunyaa birrii biiliyoonaan ramaddee ummata isiitiif neetii tola gadhiiftee jirtutti yeroo kana ummatarraa intarneetii cufuun sirrii miti jenna. Yoo isin deeggarrellee akkasii yeroo kanatti chillinnatee maaltu na dhibee keessa jirtan isinitti himna. Gadhiisaa. Har'a barreeffama isin barreessitan irratti intarneet la hizbi. Intarneetiin jiraachuun ummataaf waan odeeffannoo kennuudhaaf barbaachisaadha jedhaa jirtu. Dhugaan erga akkas ta'e maaliif ummata miliyoona 15 ta'u oltu jira haa xiqqaatu yoo sana gadi ta'e yoo sana ol ta'es ummanni Wallaggaa qofti ummata miliyoona 15 ol ta'a. Gujiin keessa akkas. Mee odeeffannoo addii kana ummanni baadiyyaa keessatti illee waan adda addaatiin falfalanii dhukkuba kana jala akka inni of eeggatu akka inni waan kana hordofu waan addunyaa irratti yeroo kana deddeemaaru ummanni yeroo kana waan TVdhaan waa hordofa jedhanu hin jiru dhugaa walitti himna. TVdhaan waa hordofaa jira. TVdhaan akkana ta'aa jira. TVdhaan barumsa kana irraa fudhata jedhanii wanti haasa'anu tokko hin jiru. Ummanni yeroo kana walitti hidhatni isaa intarneetiidhaan wanti inni odeeffannoo gahaa irraa argachuu danda'u intarneetii yoo gadhiifameef qofitti. Guyyaa 14 qofitti bana wanti nuti hin jennu intarneetii gahaa yoo sodaattan yoo siyaasaaf jecha wanti kun dhiibbaa nurraan gahaa jettan guyyaa 14 yookiin guyyaa 15 qofittiidhaaf ummataa banaati. Haga balaan kun rabbiin nurraa dabarsu gaafa inni darbee ka'e deebitanii cufuu dandeessu. Siyaasa keenyatti hin deebina bana ummataaf banaati lubbuu ummataa baraaraa ummanni achirraa odeeffannoo gahaa fudhatu nuti isinitti himna obboleewwan keenya aangoorra kan jirus ilma Oromooti diinaa miti isin waliif yeroo kana yeroo lubbuu wal qaqqabuun diinni lubbuu ofii irratti yeroo dhukkubni kun addunyaa irratti gurraacha hin jedhu sabiyyi hin jedhu argaa jirtu ijoolleen keenya warri feesbuuk irra jirtan bilbilillee cufaa yeroo kanatti akkamitti yeroo addunyaan sodaa keessa biyyi guddatte illee akka namni tokko gadi hin baane odeeffannoo kana dhibbatti fudhatu yeroo isiin uggurtee jirtutti biyyi qabeenyaa nu malee waa hundaan hin jiru jedhan haddii kana sodaadhaan boohanii mana keessa deebi'anii yeroo jiran akkamitti yeroo kana intarneetiin cufaati ta'a. Sheer godhaati waliif daddabarsaa. Sheer godhaa ummata biraanis gahaa sagaleen keenya akka nama bira ga'u goggodhaa fi isinis amma dandeessan hunduura godhaa. Yeroo kanatti siyaasaaf jecha banamuun qabu maaloodha hin jedhina. Dhugaarra dhaabbadhaa. Dhukkubni kun hedduu sodaachisaadha. Arrabsuudhaan utuu hin taane kan keenya waan ta'eef itti manna nuuf bana yaa Doktor Abiy. Ilaa wanti kun dhukkubni kun hedduu sodaachisaadha. Lubbuu hedduu ummata hedduu galaafachuu danda'a. Ummanni waan kana intarneetii gadhiisaayyuu saffisa isaallee dabalaafiitii ummanni itti fayyadamu. Ummanni yeroo kana odeeffannoo achirraa waliif daddabarsu. Ummanni as keessa jirus maatii ofiitti dabalee hubannoo haa kennuufi warra waan kana immoo intarneetii hin fayyadamne ijoolleen jara warri biyya biraa jiran odeeffannoo kennuufi danda'u yoo isin intarneetii bantanii jettan yoo isin bilbila bantan warruma biyya biraa jirutu dawwalee odeeffannoo maatii ofiitiif kenne akka jarri of eeggatan barsiisuu danda'a. Bilbilli kun cufamuun sodaa siyaasaatiif yookiin shaneet akkana ta'adhaaf jecha cuftanii taa'uun bu'aa tokko hin qabu. Yeroo kanatti silaa yeroo warra hidhamee mana hidhaa jirullee hiikanii hin hiikaa jirti. Iraaniin argitaniittu lammiilee isii warra yakka gurguddaa hin hojjetiniin ala nama 85,000 ol mana hidhaatii baastee jirti. Yoo hin dhaggeeffatin deemaati dhaggeeffadhaa. Dhugaan jirtu kana. Nama 85,000 biyya yeroo kanatti mana hidhaatii baasee akka dhukkubni kun hin daddarbine biyyattii keessatti wal hin geenyeef of eeggannoodhaaf nama 85,000 qanii tokkotti mana hidhaatii baaste kan keenya immoo nitorkii ummata miliyoona 15 ta'u ol gujii wallaggaarraa yeroo intarneetiin cufamee taa'u kanatti akkamitti ta'a. Siyaasni qaqqabamu siyaasni qaqqabama dhiisaa dhukkubni kun jabaadha dhukkubni kun hedduu sodaachisaadha irraa kaasa. Irraa nuuf kaasaa ummata keenyarra siyaasni itti deebi'ama lubbuu ummata keenyaa habaraarrannu kan isin bulchitanu yoo ummanni dhukkuba kanarraa hafee isinii wajjiniin jiraate kan biyya bulchuun danda'amu yoo ummanni fayyaa qabaate yoo biyyattiin dinagdeedhaanis waa hundaanu akka miidhamneef dhukkuba kanarraa ummanni of eeggatuuf odeeffannoo gahaa akka argatu tolallee baadiyyaa keessatti waan adda addaa warra birrii kaffaluu hin dandeenye akkuma biyyi biraa godhaaranu waa'ee fi natsaa gadhiisaa. Meegaayitii isaa dabalaa fi ummanni itti fayyadamu bilbila gadhiisaa fi Itiyoo Telekoom waan kana irratti hojjechuu qabdu. Dhukkubni kun Itoophiyaa keessa babal'atee jira. Dhugaa jirtu kanuma babal'atee jira hamma nama 11 nama 12 jedhaattu miti. Xaaliyaaniin har'a qaniitti namni 700 900 duutu kun gaafa chaayinaan akkasitti dhukkuba kanaan tasaqaayyaatu warra itti qalladaa ture
warra muudii itti qabee wal dhungataa dhukkubni kun nun qabu jedhaa ture kunoo har'a ilaalaa waan xaaliyaan keessa jirtu du'aan jaraallee akkatti awwaalamu dhabamee kiisiidhaan hidhamanii tarreetti daraddamaranii gubamuu jammare jechuudha. Siyaasaaf jecha mee siyaasni yeroo kanatti maaliif siyaasni yeroo kanatti siyaasumti wayii jira. Paartiin mormitootaas paartiin biyya bulchaa jiru hundinuu tokko ta'ee lubbuu lammii ofii baraaree ka'ee booda siyaasatti deebi'a bara. Inni mormitootas ta'e inni biyya bulchaarus ta'e tokko ta'ee lammii ofii du'arraa baraaree waan qabuun. Waa meeqa jira ummanni keenya warra harkaa kara afaaniiti. Sanuu immoo yeroo kana waan danuutuyyuu waliif daddabarfamuu danda'a. Yeroo kana ummata keenyaaf odeeffannoo gaggaa kennamuu qaba. Akka ummanni itti gargaaramu. Yeroo kanatti akka ummanni gadi hin baane huggura gochuu qaba. Humnaan illee ta'u akka ummanni wal keessa hin deddeemne gabaa hin deemne godhanii mootummaan waan danda'u gargaaruu qaba. Akkas malee lammaffaarratti kana Dr. Abiyyi nu dhageessa jennee abdii qabnaa. Nuuf gadhiiste si abdannaa. Ati ummata keetiif ni yaadda yoo ta'e ummanni Oromoo Wallaggaan keessatti gujiin keessatti sagaleensaa haga ji'a sadii akka inni sagalee ilmaansaa dhaga'u akka inni odeeffannoo kana dhagahee ittiin of eeggannoo gahaa godhuuf gadhiisii fi siin jenna. Gadhiisiif si jaallannaa maal jedhu. Kanaafuu yaa Dr. Abiyyi seenaan si gaafata yoo dhukkuba kanaan ummanni kun amma ka'ee dhume seenaan si gaafachuu otuu si kadhannu otuu ummanni halkanii guyyaa adaraa ummata kana kana asumatti gabaabsinaa nu dhagaas jennee yaannaa. Kanaafuyyuu wanti isiniin jechuu barbaadu lammaffaa irratti isa kana inni xiyyeeffannoodhaan itti manu warra amantii tokkittii qofitti dahoo godhachuudhaan yookiin mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun baay'ee tokko shakkii keessa nu galchitee jirta jechuudha. Maali yoo jettee ummanni kan maskiida cufee charchii cufee gaafa inni manatti deebi'e dhukkuba sodaa dhukkuba kanaatiif manatti deebi'u warri ortodoksii moo maal ofiin jetta hixaana qabattee gaafa siin finfinnee keessa deemte akka waan koronaan hixaanaan badu jarri qofittii waa'ee ofii amantii ofii qofittii sabbakattu akkamitti callistanii ilaaltu. Warri muslimaa maskiida ofii cufee sodaa lammii ofiitiif akka dhukkubni kun waliin babal'anneedhaaf maskiida cufee gaafa inni biyyatti manatti galee taa'ee rabbii isaa kadhachuu jiru. Ummanni jaamaan jechuudha waa'ee amantii ofii babal'ifachuudhaaf yeroo kana akka waan hixaanni intini jedhu hixaana baadhatee finfinnee keessa deemee intini jedhu dhaabsisuu qabdu. Wanti amantiin tokko qofittiin dahoo godhatee waa'ee amantiitiin as keessa deemee nagadasaa nagadu yeroo kana ummata irratti hixaana kan kee fudhuuti mana keessatti dhaqee aarfadhu yaaboo. Jinniin uyyuu kanaan baa dhukkuba kooronaatitti qoostee hixaana finfinnee keessa aarsaa deemtu miti. Yaa warra maqaa amantii dahoo godhattee amantiin ortodoksii kabaja qaba. Isin amantii ortodoksii akka ummanni tuffatu hixaana qabattanii finfinnee keessa deemtanii waxaxaxaxan jedhina. Galii taa'iman yeroo kanatti yeroo ummanni sodaa keessa jiru. Tarkaanfiin fudhatamaa jiru waan hedduu tokko intini jedha. Tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba. Har'aan booda tokkoon si finfinnee keessas ta'e eessa keessas hixaana qabattee gaabii si fudhattee gaafa si wul jettu likkii galfamuu qabdi jechuudha. Ummanni wanti inni maskiida dhiisee dhugaa isiniin jenna yeroo ummanni maskiida charchii cufee manatti rabbii isaa walirraa fagaatee jedhu kun hoomaa jaldeessaa fakkaattee hixaana qabattee jettii kun maal isii wanti erbee wayidha lubbuu ummataatti hin qoosin qoosaa isin akkanatti waan tokko chillinyinatiidhaan yaacoo isin yaacaa jirtan utuyyuu ummata irratti akka ummanni dhumu godhaa jira jechuudha. Hixaana qabattee finfinnee keessa deemti amantii tokko qofittiin sanuu warri muslimaa maskiidatti deemanii rabbii ofii kadhachuu dagatanii moo kan keessan qofittiitti qobaadhaayyuu hixaana qabattanii finfinnee keessa eessa keessa deemtanii ummatantini jedhu. Hixaana udduu keetti aarfadhu galii mana taa'i amantii kan kee gaafa dhukkubni kun darbee ka'e deebitee sabbakatta. Gadi galoo ummataa bu ummata of hin beekne keessatti ummanni Itoophiyaa kun dhuufuu ummata sammuu gabroome jechuudha. Sanuu amantiin kun bar amantii dubbatti donqorinnaa yemmibaaloo eenyu hixaana qabattee yeroo kana yeroo addunyaan sodaa keessa jirtu hixaana qabattee karaarra deddeemta. Hixaana qabattee iyyuu intinii goota karaarra fiffiigdee intinii walitti akka hoomaa jaldeessaa yaddaate yeroo addunyaan sodaa keessa jirtu hixaanaan jetti boo. Yaa warra donqorroo amantii inni kun amantii dubbata faadha malee amantiis miti. Amantiin kan inni ittiin durfamu hixaana aarsanii maal jechuudhaan otoo hin taane wangala dubbisanii matsaafa qudduusii dubbisaniiti. Taayetii dhaqii waaqayyo afaan beektuun kadhadhu. Hixaana aarsina jettee ummata wallaalaa karaarraa walitti dachaaftee afuuraan akka ummanni dhukkubaan baduun godhaniiti.
akkas warra hixaana aarsaa finfinnee keessa deemtan amantii keessan hin tuffachiisinaati ta'a isinitti himne ta'a hixaana keessa mana keessatti hudduu keessan itti aarfadhaa yoo barbaadan garuu karaarra baatanii amantii tokko qofaan sanuu amantii tokko bakka buutanii amantii kan keessan xiqqeessaa jirtu taa'ii gad ummata keenya waa tokko hin beekne hixaanaa walitti intini gaafa dhiyoo kana kondominiyeemiin finfinnee keessatti hin hiramu jedhu kan isin hixaana qabattanii finfinnee keessa hawaa keessa aarsaa turtan isa isinitti fakkaate kun dhukkubattiin qoosanii hixaanaan yookiin waan adda addaatiin ofirraa agaaninti ummata wal iyyisiiftanu sanaa miti bar dhukkuba afuuraan daddarbu wal xuxuqqaan eddee ummanni walitti baay'atuun daddarbu bar yaa jara keenya mootummaanis tarkaanfii fudhachuu qaba jechuudha ummata kana booda waan cimaa uggura cimaa kaa'uu qaba namni tokko sa'atii eeyyamameefiin ala guyyaa haga gaafa mootummaan kaa'e mootummaa ummanni hedduu tokko ajaja kee fudhataa jiru ajajni ati baasaa jirtu hojiirra oolaan jiru ummanni yeroo kana mana isaatti deebi'ee akka wal keessa hin deddeemne akka dhukkubni kun hin baay'anne gochuudha qaba malee hixaana baadhatee magaalaa keessa deddeeme hixaana aarsina jechuun hin danda'amu adaba tarkaanfii irratti fudhachuu qabda deemi manatti hixaana hudduu keessa aarfadhu warri hixaana aarfataa finfinnee keessa deddeemtee magaalaa adda addaa keessa deemtee amantaa sabbaktu jechuudha gaabii ofirra buufte sanuu uffata yoo akka amantiitiin hin taane dhuunfaatti hixaana aarfachuu barbaadde uffata amantii lafa kaa'i masqala lafa kaa'i masqala baadhattee maqaa amantiitiin amantii tokko hin xureessin amantii ortodoksii yookiin kan nuti itti beeknu amantaa kabaja qabu amantaa ummata isaatiif yaadu malee yeroo kanatti hixaana baadhatee magaalaa keessa fiiguutti hin beeknu nuti kana siin jenna mootummaanis tarkaanfii fudhachuu qaba ummata keenyaaf hin yaadu taanaan akka ummanni wal keessa hin yayyaane akka ummanni meetira 2 walirraa fagaatu ajaja dabarsuudha qabdu kana siin jenna ajaja dabarsuudha qabdu akkas warri muslimaa warri peentii warri meeqa manatti deebi'ee maskiida cufee rabbii isaa manatti kadhata isin yeroo kanatti akka waan reef mana hidhaatii gayyaatanii hixaana aarsuudhaan eddee dhaqan hariitti isin arginaa guyyaa meeqaaf yaa ummata kawal ummata duuddubbatti hafaa isiniin jenna jechuudha warra duuddubbatti dunqoronna sammuu isin guute dimokiraasiin akkasii hin jiru jarris ummata keessa jiraataa jiru amantii tokko irraa daangeffamee tokko manatti intini jechuun maskiidas cufanii hundinuuyyuu waan addunyaan godhaa jirtu godhi dimokiraasiidha fiiga jechuudha hoolaan bulguun yeroo ummanni tarkaanfiin fudhatamee mana gadi bahuun dhawwamee maskiinni wanta riinuuyyuu tarkaanfiin irratti fudhatamee akka hin deemamne ummataaf yaadamutti amantiin tokko qofittiin warri amantii tokko qofitti dahoo godhatee hixaanaaf gaabii gurmurra buufatee iyyu kun ummata kan keenya keessa jiraataa jirtu isin qabamtaniitu ennaan Itoophiyaa muluutuyyuu dhukkuba kanaan qabamuu danda'a ta'aa mana keessanitti hixaana keessan aarfadhaa akka barbaaddan iyya malee gadi baataniif garaarra yaa'aa ummata wal keessa yaasaa hixaana keessan aarsuun hin eeyyamamu jenna mootummaan waan kana tarkaanfii fudhachuu qaba jechuudha mootummaan yeroo gabaabaatti wanta kana tarkaanfii fudhachuu qaba waan kana irratti dhugaatti himna amantii kan keessan hudduu keessa galfadhaa nutu isinitti hima amantiin jedhin amantii yeroo kana seera biyyattii hin kabajne ummataaf hin yaadne amantiidha jennee wanti amantiin kan itti beeknu wangala yookiin matsaaf qudduusiidhaan ajajama malee dhugaa himna wangala yookiin matsaaf qudduusiin ajajama malee hixaana qabatanii ummata bakkaluudhaaf magaalaa keessa fiiganu tokko hin jiru dhugaa sitti himna amantus jibbitus amantiidha jettee wanti afaan bantu hin jiru jechuudha akkas dhugaa jirtutti himna nuti amantiidha amantiin hixaana faafadhuuti ummata keessa deddeemi hixaana aarsi magaalaa waliin dhayi ummata yeroo kanatti sodaa guddaa keessa jiru koroonaadhaan ummata balleessi jedhu hin jiru taayigad ummanni muslimaa wanti inni maskiida cufe ummata isaatii yaaduufi wanti ummanni protestantii yookiin pheenxeen maskiida cufee rabbii isaa intinii jedhaa jiru dhaqee maskiidatti rabbiin kadhachuu walitti ga'uu sodaatee otuu hin taane ummata isaatiif yaada isinis danqoorroon ta'inaa dunqurannaachuun titaachuu hixaana keessan gaafa dhukkubni kun darbe akka barbaadan hawaa keessa babarrisaatii hudduutti uladhaa yoo barbaadan yeroo kanaa miti inni ummanni dhukkubni sodaa keessa jiru isin hixaana baadhattanii deemtanii makiinaa namaatti ultanu yaa jara keenya yeroo kana odeeffannoo ummataa kennuutu isinirraa eegama
harka dandeessanu rabbiin kadhachuutu isinirraa eegama malee waan donqoronnaa zabana minilik waan akkanaatiin ummata donqoromsaa tureen ofin donqoromsina waan minilik uttiin ummata dayyuus godhaa ture sanaan ofin gowwoomsinaa isiniin jedhe dhugaan jirtu kanum dhugaan jirtu liqimsaatii fudhaa walitti himna dhugaan jirtu kanuma jechuudha fudhaa maalum manni bukoon yaa rabbi ati gadi qabamtee akkanatti bulook godhamte jechuudha yaa lammaanyochi amantii keessan fudhaati bakka biraa deema eddee minilikiin itti gabbartan malee baa intii keessa ummata keessaa baati dhaqa amantii keessan hixaana keessan aarsaa ummanni dhukkubaan ummata muslimaa ummata maalitti isin keessa yaa gaafa isin afuuraa waldhaa karaarraa hixaana aarsaa deemtan isa kam ummata bakkaltu waa meeqa karaarraa qaqqabaa deem dhukkubni kun ummata sodaa deemi bakka biraa eddee intiniin jannati dhaqe amantii yoo ta'e amantii hixaana aarsu yoo ta'e amantii hixaanaan bulu yoo ta'e deemi dhaqiitti karaa barbaadetti hixaana aarsi deemi bakka biraa eddee ummanni isin arginetti hixaana kee aarfadhu udduutto faarsi yoo barbaade dhugaasi jirtu sitti himna hixaana isa kam aarsita karaarra yeroo namni sodaa keessa rabbiin kadhatu yeroo namni kara rabbii deebi'u ati xonqaayiidha moo inniti waan addunyaan dadhabdee ati hixaanaan intinii jenna jetteeti hixaana aarsuudhaan karaarra fiigda yaaboo yaa jara keenya itti ma amantiin ortodoksii waan akkanaa miti amantii ortodoksii hin xureessina amantiin ortodoksii tawaadoon amantii kabajamtu wangalaan matsaaf qudduusiidhaan ajaja waaqayyootiin bultu malee hixaanaan yeroo kana ummataaf hin yaanne karaarra deemanii ummatantiin jedhanu miti jechuudha dhugaa jirtutti himna daaqooniis taate qeesiis taate taa'i manatti rabbii kan kee ummata akka kadhatu ajaji malee dhayxee karaarra dachaate afuuraan ummatan bakkalin dhukkubni sodaachisaadha addunyaan sodaa keessa jirti nu fixuufi ummata akka biyya xaaliyaan qaniitti namni kumni tokko meeqa akka ummanni Itoophiyaa hiyyeettiin kun karaarratti dhukkuba kanaan qabamee mana keessatti dhumu barbaadammoo kan isin walitti dachaatanii hixaana aarsaa karaarra deemtan maal jechuun niqatno amantiin biraa mirgan qabu jechuudha moo keenyatu ya balaayinnatiidha minilik yoo inni fide amantii kana sitti intini jedhe waan zabana minilik dunqoronnaadhaan isinitti sammuu keessa sin kaame dhugaa seetanii hixaana aarsitu karaarra fiidanii yaa jara keenya mootummaan gadda labsii baasee jira warri muslimaatis warri maaliitis yeroodhaaf haga gaafa dhukkubni kun nurraa baduutti maskiidas ta'ee charchiis ta'ee beete kiristaanis hundinuuyyuu haga danda'u walirraa faffagaatee mana isaa taa'ee waaqayyoon kadhatee akka dhukkubni kun nurraa deemudha malee hixaana aarsiitii dhukkubaan ummata baxabbaxiif miti jechuudha dhugaan jirtu kana mootummaan doktor Abbeeyyi tarkaanfiin fudhadhu ajaja sitti kennina jechuudha tarkaanfii fudhadhu ummata kana seeratti galchi jechuudha ummata hixaana baadhatee jiru likkiitti galchuu qabda akkas warri muslimaa ta'anii rabbiin kadhatu mana inni amantii kaan dahoo godhatee hixaana aarsee gaabii gurmurra buufatee yazzayyoo lalalalalalal jedhee barmeelii isaa tumaa deemu no kun nu fixuuf jechuudha nutis keessa jirra bar jara qofaa miti kan magaalaa keessa jiraataa jiru kan dhaqee harka jaraatii waa meeqa itti wal gahaa jiru jara qofaa miti magaalaan sun jarri qofti keessa jiraataan jiran dhugaa walitti himna ana akkasi eenyuun fixuuf isin qabamtanii wal geessanii eddee tokkotti dhukkuba kanaan bakka lamnaan isin qofaa miti wanti nuti iyyataa jirru isin yoo barbaadan qileetti wal naqa garuu ummataaf yaada akkas waaqayyoon kadhaa bakka jirtanuun harka keessan ol qabaa dhukkubichi kun sabiyyiidhaa guddaadha hin jedhu argaa jirtu viidiyoo irratti dheengadda qoofamaa ture nu harii qoosaara yaa rabbi nu dhiisi dhukkubni kun hedduu sodaachisaadha har'a lammii Naajeeriyaa jechuudha dargaggeessa waggaa 30 gurraacha hin ajjeesu gurraacha hammanan jedhu jedhu dargaggeessa hin ajjeesu warra jettanu ajjeeseera argitaniitu deemaati ilaala lammii nama waggaa 30 dargaggeessa jabaa har'a addunyaarraa boqachiisee jira dhukkubni kun dhukkuba addunyaa sodaachise hixaana baattanii walitti dachaatanii ummata keenyan fixina bulookiidhaan hunda keessan fixina jechuudha nam tokko akka amtiniin jedhe ajaja kana fudhu mootummaanis ajaja kana fudhatee warra hixaana baatee karaarra keessa deddeemu likkiitti galchina jechuudha hixaanaachuun beet haacisu yoo barbaadan kafallagaachuu qiixaachuus haacisu beet ግን መንገድ ላይ የሄዳችሁ ሃይማኖት ሰበካ ነው ምንድነው ሙስሊም ለምንድነው መስጊድ ዘግቶ የገባው ጴንጤ ለምንድነው ቸርቹን ዘግቶ ቤት ቁጭ ብሎ ጸሎት ያደረገ ያለው እናንተ
ቂጣችሁ ውስጥ ነው እንደ የምታጭሱት መንገድ ላይ የሄዳችሁ ሂጣን የምታጭሱት ይሄ ሃይማኖትን ስም ማጥፋት ነው እንጂ ለሃይማኖታችሁ አስባችሁ አይደለም የትኛው ህፃን ነው ደግሞ ሂጣን ነው ሉባንጃ ነው ወይስ ምንድነው እንትን መንገድ ላይ የምታጭሱት ጮማ ድንቁርና ነው ይሄ ድንቁርናችሁን ትታችሁ ሃይማኖት በመጽሐፍ ቅዱስና በእንትን ነው እንጂ የምትመራው ሂጣንን አጭሳችሁ መንገድ ላይ የሄዳችሁ ሰውን በበሽታ በቫይረስ እየበከላችሁ አይደለም ካሁን በኋላ ሆይ ስማኝ ዶክተር አብይ ይሄን ከባድ እርምጃ እንድትወስድባቸው ነው የምፈልገው ካሁን በኋላ መንገድ ላይ ሂጣን ይዞ ከወጡ ከባድ እርምጃ ውሰድባቸው ህዝብን ለመጨረስ ነው ሂጣትን ይዞ ሃይማኖትን ተገን በማድረግ ህዝብን ለመጨረስ አስቦ ነው ይሄ ምንም ነገር የማይደገፍ ነገር ነው ደግሞ አንድ ሃይማኖት ብቻ ነው እንደ ሂጣን ይዞ እንትን ጸሎት የሚያደርገው መንገድ ላይ ይሄደ يجرك أكس نوتي صداته كون كمنو أمانتي أبان برباد هدو كيسا كاتو يابو أمانتي نيرو كان أكوبان أمتا بكالو راف كرارة دي مهنجرو موتم لبسي باسي تا أمانتي كده داسنين جر أمان كابانو يوچوفا مي أما كابانو يدو واجرا الدين أمان اتفايو إذا هيتانا أمتا فيفنا دا كرارة أمتا أكوبا والتي أوفتنو ديسي كأبان من ربي الدين أمان نتلك إهار كان كبيو أجت دعاي كدتي دعاي تقبلمتو أمتا سانيتي وايادنو دوغان سنجي كأبانو ينشوفا ميتون bakki sila ummanni addunaatti walii gaheeyyu waahi amantiitii yoo ta'e kan sila baname achitti xalootiin naqame du'aayin kadhatamuu qabu ka'abaa ture inni nu ummanni achitti dhukkubni kun afuuraan daddarba wal tuttuqqaadhaan walirraa daddarba waan ta'eef cufamuu qabe isin gaabii keessan gurmuurra buufattanii waan minilik sammuu isin gabroomse duriitiin deemtu isin yeroo kan የምን ዕጣን ነው ሉባንጃ ማጨስ ከሆነ ቤታችሁ አታጭሱም ለማን ነው እንትን ላይ እንትን ምንድን ነው የሚባለው እናንተ ዋላ ቀርነት አስተሳሰብ ይሄ ሃይማኖትን አይወክልም ይሄ የኦርቶዶክስን ሃይማኖት አይወክልም ዕጣን ማጨስ ከፈለጋችሁ ቤታችሁ ውስጥ አጭሱ የትኛው ሃይማኖት ነው መንገድ ላይ በዚህ በሽታ ማለት ነው ዕጣን ይዛችሁ መንገድ ላይ እንደዚህ ዱቄቶች ሃይማኖት ይከሰን አከኑት እንትን እንጀን ነው እንጎዲና ታይመን ዱጋጅርቱ kan amantii tuqan jiru nuti warra akkasiin warri amantii ortodoksii dhugaadhaan hordoftan maaleesh warra maqaa amantii dahoo godhatee hixaana magaalaa keessa deddeemee ummata bakka luufan jedhaa jira dhiifama warri amantii keessan ortodoksii ta'e warri amantiin keessan dhugaadhaan amantii ortodoksii amantoo የተዋህዶ ልጆች ይቅርታ እኔ የነካ ያለሁት ሃይማኖቱን ሳይሆን ሰዎቹን ነው እየሰደብኩ ያለሁት ሃይማኖቱን አከብርላችኋለሁ እኔ ሃይማኖቱን የተሳደብኩ አይደለም እኔ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን በጣም ነው ማከብራችሁ ግን እኔ የተሳደብኩ ያለሁት በዚህን በሽታ በዚህ አስፈሪ ጊዜ ዕጣን ይዞ እንትን ውስጥ የሚሄዱት ናቸው እንጂ የሚሳደቡት ይሄ ሃይማኖትን አይወክልም እውነቴን ነው የምላችሁ ይሄ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ወክሎ አይደለም እኔ የተሳደብኩ ያለሁትን አሁን በዚህን ሰዓት ዕጣን ይዞ እንትን ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ሄዶ የሚሉትን ነው እንጂ ሃይማኖትን ለማጥፋት የሃይማኖትን ስም እንትን አድርጎ ማለት ነው የኦርቶዶክስን ስም ለማጥፋት ነው እንጂ ይሄ ኦርቶዶክስን አይወክልም ወሪ ኦርቶዶክሲዳ አስጀለደደም ተሊዋኒን አመንቲ ከሰን አረብሳ ጅሩ ጡቃ ጅሩ ሴተኒ ውጥ ይፈተን እኔ ሃይማኖትን አልሳደብም ሃይማኖት የግል ነው ግን በዚህ ሰዓት ሃይማኖት የግል ነው ምናምን ብላችሁ ሰውን በበሽታ መጨረስ አትችሉ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ጸሎት አድርጉ ይሄ ነው ከባድ ንግግር ነው ይላሉ ዶክተር አብዲስ እኛ ማንንም የማንፈራ ሰው ነን ኑቲ ማንንም የማንፈራ እውነታችሁን ምንድነው የሚባለው በእና አንዳንዴ እኮ አማርኛ አስቸገረን ይሄ ጠማማ ቆንቃ አስቸገረን በእውነት እንዴት እናውራ ይሄ ቆንቃ እኮ አስቸገረን ይሄ አማርኛ የሚባለው ምን አይነት ጠማማ ቆንቃ ነው በፈጣሪ ልካችሁ ነበር ምነግራችሁ ይሄ አማርኛ ባይከብደን ኑሮ ልካችሁ ነው ምነግራችሁ እናንተ ደዩሶች ያ እምነል ቱክቱክ ሂጣናችሁን ቤት ውስጥ አጭሱ ይገባችኋል አማርኛ ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ ዱንቆሮ ህዝብን ለመጨረስ በዚህ ሰዓት
ኢጣን ይዞ መንገድ ላይ ይንሸራሸራል እንዴ? የትኛውን ሃይማኖት ወክላችሁ ነው እናንተ ደዩሶች ኢጣን ምናምን የምታጨሱት? በዚህ ሰዓት እቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ጸሎት አድርጉ። በፈጣሪ ወይ ሼር ጎዳ ጀሪ ሼር ጎዳ ይደደበር ሲነማብ እኔ እውነቴን ነው የምናገረው። ኦርቶዶክስ እንትን የምኒልክ አስተሳሰብ የድሮ ድንቁርናን ይዛችሁ ማለት ነው እቤታችሁ ግቡ እንጂ ሰውን በበሽታ አትጨርሱ። ሰውን ለመጨረስ አስባችሁ ከሆነ ደግሞ አይሳካላችሁ ዱቄቶች። ሞቱማ ነከምት ጨልሴ ጋፋ አማንቲን ተቆ ቆፍቲና ከጀዳም አብይ ማሊፍ ጨልስቴት يابا أبي يرو أمني كمان تدي بيجرو أتي غافجة ريتانة كبتة ولي تدي شاتة هو مانجل دي ساجة شودا أمة بالله سودا أمة ركوبان في تويت لا من زمان دكتور أبي يوي كبار المجا موسى ده لبي طلبا بزيزات بوليتيكا أمانات بنامن نجار أسفل لجيب مجمرة نفساتشون مادان على باتشو لا سو نفس ما سبال لباتشو أيمانة اللي ما صفافات بزيزات تاني زاتشو أنتن ديكليش نجار ناتشون دي ونوتين نملو بزيزات أيمانة اللي متصفاف بط جزاء يدلهم تسمون يالله شو هذا أيمانة اللي متصفاف بط هتاني متاج يسوبط جزاء يدلهم بيتاج كوش بلو مالتنو بيتاجون كوش بلاتشو صلوات هادرجو فطاري لمنو كتاوش غارات تجنانو إجاتشون تاتبو نو مكري تسمون يالله شو مكري تسمون يالله شو أرثوذكس أيمانتين أيوكلم يا أرثوذكس أيمانت كبر لما سانس نو يتدرج يالله نجي أرثوذكس لما سكبر أيدلهم ونتنم ملاتشو ስለዚህ ማለት ነው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ይሄን ነገር መቃወም አለባችሁ። አይወክልንም እኛ በኢጣን አይደለም የምናምነው በፈጣሪ ነው ብላችሁ መቃወም አለባችሁ ይሄን ነገር። እውነቴን ነው የምለው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ይሄን ነገር ይወክላችኋል እንዴ? አይወክላችሁም። እናንተ በሉባንጃና በእንትን ነው እንዴ የምታምኑት? በዚህ ሰዓት ህዝብ ለመጨረስ ከተማ በየከተማ እንትን ይዛችሁ ህጣን ይዛችሁ የምትጨፍሩት ኮሮናን ለማባረር ነው ወይስ ጎንፋን ለማባረር ነው? ወይስ አጋንንት ነው የምታወጡት ህጣን ይዛችሁ? እናንተ በይጣን ነው እንትን የምታረጉት ኮሮናን የምታባሩት? ኮሮና ራሳችሁ ናችሁ ደንቆሮች። የምን አይነት ህዝብ ነው በእናታችሁ? በዚህ ሰዓት በ21ኛው ክፍለ ዘመን የድሮ 16ኛው ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ ታስባለች። የምኒልክ ቡችሎች እኮ የምኒልክ አስተሳሰብ ነው ድንቁሩና። የምኒልክ አስተሳሰብ ይዛችሁ ደንቆሮች ማለት ነው። የ11ኛው ክፍለ ዘመንን አስተሳሰብ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ማሰብ አይከብዳችሁም? እንዴት በዚህ ሰዓት ሰው በፈራበት ይሄ ዓለምን ያስፈራ በሽታን በኢጣን እናባራለን ብላችሁ ኢጣን ይዛችሁ በየከተማ የምትዞሩት እናንተ ጮማ ደደቦች ከዛሬ ጀምራችሁ ኢጣናችሁን ከፈለጋችሁ ቤት ውስጥ ቂጣችሁ ውስጥ ማጨስ ትችላላችሁ። ግን ህዝብን በበሽታ መጨረስ አትችሉም። መንገድ ላይ ተሰብስባችሁ እየጨፈራችሁ እየሄዳችሁ ማለት ነው። ይሄ ጭፈራ ነው እንጂ የምን ሃይማኖት ነው? ጮማ ደደቦች ናችሁ ማለት ነው። ይሄ የምኒልክ አስተሳሰብ ድሮ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የቀረውን አስተሳሰብ እዛው ቤታችሁ ውስጥ አድርጉ እንጂ ሰውን መጨረስ አትችሉም። ደንቆሮች ምን አይነት አንድ አይነት ናችሁ በፈጣሪ? ወዮ አብዱሲ ወዮ አብዱሲ እናንተ ትሰሙኛላችሁ ወይ? ትሰሙኛላችሁ ወይ? አማርኛ ወይ አማርኛ ወይ አማርኛ አንዳንዴ ይሄ አማርኛ ደግሞ ይመጣልኛል። ጠማማ የሆነ ነገር እኮ ነው።
ايش ولتيات انه رافطو ህዝባችን እኮ እንትን وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وري أمر فاجرتن ልካችሁን ነው የምነግራችሁ ከውን በኋላ እጣን ይዛችሁ መንገድ ላይ የምትወጡ ከሆነ ልካችሁን ነው የምነግራችሁ አከሲ ሼሪ ጎቹ እንድልቀመከን ግድላችኋል ይሄ እኮ ከባድ ምክር ነው አከሲ ገለቶማ ሲሪንጀና በጣም ነው የምወዳችሁ እኛ እውነት ላይ ቆመን ነው እንጂ የምናወራ ማለት ነው ሃይማኖትን ለመሳደብ ሃይማኖትን ለማንቋሸሽ አይደለም ትረዱናላችሁ ብለን እናስባለን ያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ማለት ነው ከፍ ዝቅ ብለን ካስቀየምናችሁ ይቅርታ እኛ ያወራን ያለነው አሁን እንትን በየከተማው እጣን ይዞ እንትን ጋቢ መስቀል ይዞ ሃይማኖትን እንትን ለማድረግ እየጮኸ ያለው ነው እንጂ የተናገርነው ኦርቶዶክስን አንሳደብም ኦርቶዶክስን እናከብራለን እንደ አንድ ሃይማኖት እናከብራለን ይቅርታ ማለት ነው ከበጃን እሽን ይፈመጋፋና የወንትን ይጀተን ሁታ ከዚህ ከፌስቡክ ስር አጀለደ ደሜ ሸመረን በዳዲና ምናምን ትላለ እንዴ በዚህ ሰው ዓለም በፈራበት ሰዓት ዋይ ሸመረኒ ከንጀለፍፊጌ እኛ በዚህ ሰዓት ሸመረን ቡራቂ ሰሚዳ የቡት በርባዳን ጅሩ እኛ እጃችን ወደ ፈጣሪ ነው እንጂ ሸመረንኩ አንተ ውጣ አታሳስተኝ መጥፎም እንትን ነው እንትን ምናምን ነገር ነው ሁታልን ሸመረንኬ ዓለም በዚህ ሰዓት በዚህ በሽታ እንትን ምናምን ነገር ነው በቃ በጣም ነው የምወዳችሁ ማለት ነው ሰላም ሁንዲኬቱ አመንቲኬ ሁዱኬ ከሰ ካዱ ቦዮ አመንቲ ጡቃተ የተተይ አኔ አልፈራችሁም አብዱሴን ነው ዋሶዳቱ ምትበር amma anif doktor abiy waliin dubbanne jirra yeroo gabaaba booda bakka doktor abiy buune bakka doktor abiy bu'ee akkan biyyatti karaa nagaatiin jaalalaan na filachuudhaaf sagalee keessan naaf kennitu dhe abdiin qaba biyyatti miila tokkoon dhaabeen bulcha jechuudhaan ሃይማኖቲን tokko irratti የበላይነቲ ta'uun hin jiru hundinuu amantii isaa qixxeetti kabajata abiyyi nagaadhaan akka inni dabarse aangoonaa kennu waliin dubbannee jirra jechuudha keessaanis waliin haasofneerra abiyyi gaafa aangoo gadhiise situyyuu biyyattiin harkaa fuudhee karaa ajaa'ibaatiin bulcha jennee waa waliin haasofnee jirruuf baga gammaddan keessattuu immoo gaafas jabbiloonni koo har'a feesbuukii jalatti sheer እውነቴን ነው የምላችሁ ሁንዲ keessanu gaafas peejii akkuma doktor abiy kana doktor abdusee jedheetan bana laakiidhaan jala deddeemtanii waan inni isinii barreessu miila tokkoon dhaabdu jechuudha akkuma har'a doktor abiy peejii isaa jala deddeemtanii onneetti dudduultanii abbichuu koytan gaafas abdusee bartaalin ጠቅላይ ሚኒስትራችን ምናምን ጀተኒ አከስ ኦ ማይ ጋድ በጣም ነው የምወዳችሁ ቻው በቃ ቻው ደህና ደሩ ummata corona itti gadhiisuu qabna warra ajjalatti wal arrabsu akkasi nagaan tura yo asirratti dhumarratti waa gaafadheen ba yoo diqqo amantii arrabsitee jettanii mufattan ta'e warri amantiin keessan ortodoksii ta'e nuti amantii otuun taane ummata wallaalaa ixaana baadhate karaarra deemaaru tuqaa jirra malee amantii keessan duruunu isiniif kabajna jechuudha keessattuu oromoon isiniif gana muudii qabaachuwaal yoo oromoo intinoot ማለት ነው warri amantiin keessan ortodoksii taatanii oromiffa beektan dubbiin isiniif gala qomaadhaa warra qomcee goondarii dhufetu ixaana aarsaa karaarra deema malee oromoo yeroo kana amantii kamuu hordofu lammii isaatiif ni yaada kanaafu nuti amantii keessanis ni kabajna akkasitti wal hubachiisaa deemna hin mufatina amantii ortodoksii peenxees ta'e maalu ni kabajna jechuudha warra maqaa amantiitiin daldalu likkii galchina jechuudha akkasi galatooma ulfaadhaa kabajamoo doktor abduseen kaayiroorraa isiniif dabarsaa jira jechuudha akkasi